Ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Leeqaa App warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana sabiskiraayib godhaa. Warri immoo chaanaalii kanaaf miseensa taatanii yookiin sabiskiraayib gootanii jirtan akkasumas immoo viidiyoon ani hojjedhu karaa adda addaatiin simbira ga'ee immoo yoo irraa barataniitu ta'e, yoo itti gammadaniitu jaallataniitu ta'e, namoonni biroollee akka irraa baratanii fi dabarsaatii namoota jaallataniif sheerii godhaan isiniin jedhaa. Mee har'a mata duree ani isinii qabadhee dhufee waa'ee paaswordii Wi-Fi'ti. Waa'ee paaswordii Wi-Fi waan tokko jechuun barbaada osoo isinittiin himin yookiin immoo osoo isinittiin agarsiisin dura jechuudha. Akkaataa kanaan dura tureen akkaataa sirriinii fi kallattii sirriin karaan ittiin Wi-Fi paaswordii cabsanii itti fayyadaman jechuudha. Dirqama rooterii Wi-Fi keessanii bira yookiin immoo divaayisii Wi-Fi keessanii bira jiraachuu qabdu jechuudha. Akkaataa kanaan dura tureen jechuudha. Kooddii Wi-Fi sanaa osoo namni tokko isiniin kennin cabsitanii itti fayyadamuudhaaf jechuudha. Amma immoo isa kana kan salphisu aappiin tokko jira. Aappiin yeroo dhiyootti hojiirra oole jechuudha. Aappii kana Play Store keessaa argattu. Yeroo baay'ee aappiin kun kan inni hojjetu dirqama garuu mana isin jirtan keessaa namni tokko paaswordii Wi-Fi ofiif itti fayyadamaa jiru sana haa beekus haa dhiisus garuu Wi-Fi itti fayyadamaa jiraachuu qaba jechuudha. Wi-Fi kanatti appilikeeshinii kanatti fayyadamuudhaaf jechuudha. Isin osoo namni tokko iyyuu isinittiin himin namuma mana keessa taa'ee telefoona isaarraa Wi-Fi fayyadamaa jiru tokko yoo argattan isumarraa Wi-Fi paaswordii sana jechuudha adda baastanii paaswordii isaa lakkoofsa isaa sirrii sana jechuudha kan namtichi abbaa Wi-Fi'dhaa itti galfatee itti fayyadamaa jiru sana ifatti baasee isiniif mul'isa jechuudha. Isinis appilikeeshinii sana keessaa baastaniititi telefoona keessan irratti guuttattu jechuudha. Mee fakkeenya isiniif haa fudhadhu. Yeroo baay'ee oofisii adda addaa biiroo adda addaa keessa deemnee namni mana sana keessaa Wi-Fi ni fayyadama ta'a. Garuu immoo namni Wi-Fi sana beeku nama tokko yookiin nama lama duwwaa ta'a. Namoota sana argannee akka carraa ta'ee milkoofne Wi-Fi paaswordii Wi-Fi kana irraa fudhachuu dadhabna ta'a. Kanaaf maal goona jechuudha. Furmaatni isaa jechuudha. Yoo Wi-Fi hin beekne waan goonu waan hin qabneef Wi-Fi sana argachuu hin dandeenyu jechuudha. Jarri achi keessaa itti fayyadamaa jiran illee namoota muraasa qofatu beeka waan ta'eef homaa nuuf gochuu hin danda'ani jechuudha. Tole egaa daawwattootaa fi hordoftoota Leeqaa Appii appilikeeshiniin kun kan inni argamu akkuma appilikeeshinoota biroo Play Store keessatti jechuudha. Warri bilbila smartii yookaan Android phone qabdan jechuudha. Telefoon Android qabdan Play Store direct Play Store keessan keessa seentu. Play Store keessan kana keessa seentaniitu akkas jettanii barreessitu. QR code jettanii itti barreessitu jechuudha. Akka kanatti yeroo akka kanatti QR code jettanii itti barreessitanii appilikeeshinoota baay'ee isiniif fida kan wal fakkaatu jechuudha. Laala as keessaa filannoof illee isin rakkisa jechuudha. Yoo viidiyoon amma isinii hojjedhu kana seeraan hin caqasne gadi buufachuuf illee ni rakkattu jechuudha. Kanaaf Play Store keessaa innaa gadi buufattan seenaan isinitti agarsiisu kana gadi buufadhaa jechuudha. Yeroo baay'ee waan tokko waan isin dogoggoruu hin qabne appilikeeshinoota innaa isinitti agarsiisnu kan nuti isinitti agarsiisne buufadhaan isiniin jedha. Achi booda isteeppii eegaatii akkaataa barattaniin hojiirra oolchan isiniin jedha. Appilikeeshiniin kun meegaabaaytii 5.6dha. Namootni haga ammaatti daawunlood godhatan namoota miiliyoona 100 olidha. Baay'ee hojjeta, baay'ee dalaga. Kanaafi isa kana jechuudha. Kunoo isa kana jechuudha. Kanarratti okay jettaniitu kana daawunlood godhattu jechuudha. Install godhattu. Install godhattaniitu itti fayyadamtu jechuudha. Mee install nuuf haa godhu. Inni eegna amma install nu godhutti jechuudha. Meegaabaaytiin ishee xiqqoo waan taateef dafeetu bu'aa jechuudha. Okay, amma gadi bu'aa jira. Akkaataa itti bantanii fi akkaataa itti fayyadamtan isin agarsiisa. Appilikeeshinii baay'ee bareedduudha. Isinillee ammuma buufadhaa yaalaa rakkoo keessaniif furmaata argattu isiniin jedha. Mee gadi bu'ee xumuramee jira. Open jedhee haa seenu. Open jedhee yoon seene eeyyama itti kenni jedha. Allow QR barcode scanner to take picture and record video jedha afaan Ingiliffaatiin. Viidiyoo akka waraabuuf suuraa akka kaasuu fi telefoona kee heeyyamamaa godhi. Appiin kun akka waan kana godhuuf heeyyamamaa godhi jedha. Kanaaf allow ishee jettu kana tuqna jechuudha. Allow ishee jettu kana tuqnaa jennu akka kanatti nu bana jechuudha. Bakka itti telefoona
keenya bakka iskaan goonu kaameraa nu bana jechuudha. Tole egaa daawwattoota keenya kabajamoo hordoftoota keenya asirratti egaa amma mee isinitti agarsiisu fakkeenyaaf jechuudha wifi keenya nama sanarraa telefoona nama wifi qabu sana garuu namni sun iyyuu ofii isaatiif wifi paaswoordii mataa isaatiiyyuu kan hin beekne sana bilbila nama sanaa irraa fudhanneerra jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan kanatti kunoo amma asirra jira telefoonni kun jechuudha. Mee isinitti agarsiisu mee akkaataatti fayyadamtan jechuudha. Asirratti gadi dhufneetu jechuudha wifi keenya bakka wifi keenya jirtu kana akka kana goonee gadi gotasneetu ishee kanarraa al tokko hin qabna jechuudha. Amma inni nuuf dhutti jechuudha. Al tokko akkanatti qabneetu bakka wifi keenyaa tuqna jechuudha. Gadi qabnee yeroo akka kanatti nuuf jedhu amma wifi connect ta'ee jiru kana maqaan isaa connecting kan jedhudha jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana connecting kan jedhudha jechuudha. Connecting inni jedhu kun maqaa wifi chaati garuu paaswoordii wifi sanaa hin beeknu jechuudha. Amma maal gochuu qabna sana argachuudhaaf jechuudha, lakkoofsa wifi chaa argachuudhaaf appii sana fayyadamne jechuudha. Setting ishee jirtu kana keessa deemneetu isheetti bu'uu qabna jechuudha. Akkuma argatan setting ishee jirtu kana al tokkoon tuqaa yeroo tuqee jedhu gara gadiititti jechuudha. QR code kan jettu naa dhuftee jirti. Kanaaf QR code ishee jettu kana al tokkoon tuqaa sana booda akkasittiin naabana jechuudha. Innaa naabanee jedhu waan kana irratti iskaan godha jechuudha. Fakkeenyaaf meegaa amma dudduuba deebi'ee appii kana fayyadamee iskaan godhee sinaa agarsiisu jechuudha. Appiin sila gadi buufanne kunooti. Maqaan isaa QR barcode scanner jedhama. Kunoo as keessa jirti ishee kanadha. Ishee kana tuqneetu mee asirraa lakkoofsa wifi kanaa ni fidamoo hin fiduu isa jedhu laalla. Waaw, baay'ee ajaa'ibadha. Akkuma argitan aluma tokkoon ol baasee jira jechuudha. Maqaa neetworkii sanaa fi gosa neetworkii sanaa paaswoordii sanallee ol baasee jira jechuudha. Kunoo akkuma argitanii maqaan paaswoordii kanaa maqaan wifi kanaa connecting jedha. Paaswoordiin isaa gosti isaa WPA dha. Paaswoordiin kun akkuma argitan cuftuu keessa isa jiru. Cuftuu sana dabalatee paaswoordiin wifi kanaati jechuudha. Kun lakkoofsa argaa jirtan kun jechuudha 100% ni dalaga. Homaa tokko shakkiin qabu yeroo baay'ee irra deddeebi'ee yaalee telefoona namoota kan biroo irrattis yaalee mirkaneesseera jechuudha. Inni hojjetaa wifi nama kamiyyuu ni fuudha jechuudha, ni baasa jechuudha lakkoofsasaa. Kan isirraa eegamu biyaansi dirqama jechuudha. Namni tokko garuu wifi paaswoordii sanaa haa beekus haa dhiisus namni wifi mana sanaatti fayyadamu tokko bilbila isaa isin gargaaruu qaba yookiin immoo isinitti kennuu qaba jechuudha. Al tokko akka irraa iskaan godhataniif jechuudha. Amma bilbilootni baay'een yeroo hedduu iskaanerii mataa isaanii qabu. Haa ta'u garuu inni sun telefoonuma isaanii irratti qofaa akka itti fayyadamtaniif isin gargaara malee lakkoofsa sana ol baasee isinitti mul'isu. Kun egaa garaagarummaan isaa kan uumamaan telefoonni keessan qaburraa garaagarummaan isaa maa inni lakkoofsa wifi namicha sanaa isa sirrii fi isa dhugaa ol baasee isinitti mul'isa jechuudha. Sababa kanaatti immoo isin fayyadamaa taatu jechuudha. Hiriyoota keessaniif sheerii gootu, ጓደኞota keessaniif namoota jaallattaniif bakka sanatti namoota garaagaraaf intini gootanii fayyadamuu dandeessu. Telefoona 2-3 yoo qabaattan achirratti lakkoofsa sana salphaamatti argattaniitu waan ta'eef irratti guuttanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Anillee haala kanaan itti fayyadamee jira jechuudha. Divaayisii 3 irratti itti fayyadamee jira jechuudha. Anillee waan kana fayyadamee cheekii godheellee mirkaneessa jira kan namoota irratti illee jechuudha. Dhibbaa hojjetaa buufadhaan isiniin jedhaa isteeppiin dogoggoriinaa waan na hordoftaniif guddaa galatoomaa. Gaaffii fi yaada qabaattan koomentii jalatti barreessuun dagatinaa. Yoo isinitti tolee namoota jaallattaniif sheerii godhaa isiniin jedhaa. Horaa bulaa.